Abo waan sin jechaa jiru naa deebisu kuki Yesuus Kiristoos gaafa kadhatu sani waaqa isaa kadhate moo waaqa isaa hin kadhanne? Abbaa waliin mari'atee akkasitti deebi'a deebiin. Haya sirraa hin jijjiira. Wangeela Yohaanis boqonnaa 20:17 gaafa Maryam Magdalaan dhuftee gaafattu. Yaa Maryam ajeen ammallee na hin qabini ammallee ol hin baane ani gara abbaa kootii fi abbaa keessanii gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessanii je waaqayyoo koo gaafa jiru waaqayyoo qaba moo hin qabu? Ndataadha ka ergamee dhufee miima abbaa. Waaqayyoo koo jechuun maal jechuu? Ati ma fakkeenyaaf gaafa nas dhufee waas gaafadhe makiinaa ta'e yoo qabaatte makiinaa tiyyanaan jetta moo naan jettu? Sin jedha Yesuus illee abbaa isaa walii haasa'ee mari'ataa waa hundaa godhaa sin jedhee be'an. Okay, Yesuus Kiristoos kophaa isaa waa ta'uu godhuu hin danda'a? Een danda'a. Okay, wangeela Yohaanis boqonnaa 5:30 irratti an humna kootiin humaa gochuu hin danda'u jedha. Yesuus Kiristoos dhugaa hime moo ni sobe? Yesuus dhugaa himee garuu 31 irraa dubbistee ilma kiyyaa ka ajajamne nan beeku ka jedhu dubbisteeree dura. Hunduma gad dubbisa. Rakkoon qabu ni dubbisna. Ati Yesuus Kiristoos kophaa isaa waa godhuu ni danda'a jette inni ani humaa godhuu hin danda'u jedha. Kan eenyu fudhanna kee fudhanna moo kan isaa fudhanna? Ka isaa fudhatta. Ati yoo ka isaa ni fudhatta? Okay, Yesuus Kiristoos an humna kootiin humaa gochuu hin danda'u jedha. Mee Yesuus Kiristoos humna isaatiin humaa gochuu hin danda'u jedhi. Hin maraadhe moo hin tamaare moo hin qawwase ka jedhuan. Akkasii miti akka qaba Baaybiliin. Waan Yesuus Kiristoos jee ni fudhatta moo hin fudhattu? Ani fudhadha ila akkas jechooni. Okay. Macaafa sii banaa qoy. Macaafa sii banaa qoy. Yaa kukii keenya waan jiru wangeelli. Hundinni waan jiru. Yesuus Kiristoos an humna kootiin humaa gochuu hin danda'u. Ati 30 irra dubbisatta? Mee 29 irraa naa dubbisi. Mee isarra naa dubbisi jette? 29 irraa 29 irraa dubbisi. 27 irraa sii kaasu? Okay, kaas. 29 dhaabadhu achi. Rakkoon qabu sii dubbisaa mee obsi. Ayyee. 27 irratti wangeela Yohaanis boqonnaa 5:27 irratti kana jedha. Ayyee. Inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef abbaan isaa firdii akka faraduuf gooftummaa kenneeraaf. Qoyee lilfadhaa dura. Ameen. Ayyee itti fuuf. Subhanallah. Mee obsi akka nama fayyaa qabuun wajjinaa saayyaa kuukii. Maal balleessaa nama dhugaan sin jedhaan dhugaa nama gaarii like nama illeen tuquun taphadha. Ameen jedhaara. Amala kee nin beeka. Hawaan sin jechaa jiru. Qoy. Inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef abbaan isaa akka faraduuf aangoo gooftummaa kenneeraaf. Eenyutu aangoo gooftummaa tan eenyu kenneef? Abba kenneef. Okay, gooftummaan tunni kennamteefi miti? Okay, inni ilma namaati mi? Aangoo kenneef ilma namaa illee yoo ta'e waaqanni. Inni ilma namaa jaabar kuno inni ilma namaati jaa. Achi maal jedhare aangoo waaqanni kenneef jedha. Okay, inni ilma namaatirra walii galla? Walii gal. Thank you. Ulfina qabeessa akka ta'e walii galla? Ameen walii gal. Okay, abbaan isaa aangoo akka kenneef walii galla? Ameen walii galla. Thank you. Haya. 28. Waa'ee kanaan hin dinqisiifatinaa warri du'anii awwaalaman sagalee isaa yeroo itti dhaga'aniin dhufaa jira. Amma ga'e yeroon ayyee itti fuuf. Okay. Isaan awwaala keessaa hin ba'u warri waan gaarii hojjetan jireenya gaarii argachuudhaaf hin ka'u. Warri waan hamaa hojjetan immoo waan firdiidhaaf dhiyaachuudhaaf hin ka'u jira. Ameen. Ilalaan. Ashir. Okay. Mee qoy. Ati Yesuus Kiristoos cubbuu kiyyanarraa dhiquudhaaf dhufee jetta akkasii miti? Anaaf si irraallee ufficha amin. Ani uffichaan jaalladhu sillee waliin. Mee qoy ani cubbuu kiyyeefiif itti gaafatama. Qoy ati cubbuu kiyyanarraa dhiquuf dhufee jettaa miti? Anaaf si irraallee. Okay. Garuu akkana jaa kunoo macaafni akkana jaa. Isaan awwaala keessaa hin ba'u. Warri waan gaarii hojjetan
jireenya gaarii jireenya argachuudhaaf hin ka'u. Warri hamaa hojjetan immoo firdi dhiyaachuudhaaf hin ka'u jettamee Yesuus Kiristoos anaaf isiif akkaminnaan jette odoo ati waan Akkuma kenna jedhaan jiru ashira ufumaa dubbistee na himteebe. Qoy waan siin jechaa jiru dura laala understand godhi laal mee qoy dura tasgabbaadhe. Mee bishaan qabbanaa'aa si bira ni jiranii? Bisaan hin jiru dhugaa amma akkanuma yoo taa'e malee ayyeen taa'e sookee afaan qabadhaa itti fuuf. No deem bishaan dhugu dura deem bishaan dhugu. Ayya deebi'uuree lamuu nama biraa galchishee. Hin galchu asuma keessa taa'e deem bishaan dhugu. Makiinaa keessa jira. Bishaan of biraan qabdu? Bisaanii. Itti fufaa jirin ani qabbanaa sookee. Okay. Haya air conditioner wa AC tiba. Lu makinate okay? Ayye. Tasgabboy. Yakadesuf. Okay, thank you. Haya. Warri hamaa hojjetan jireenya isaanii kana keessatti waan hamaa walaal isaan waan gaarii hojjetan jireenya argachuudhaaf hin ka'u. Warri waan hamaa hojjetan immoo firdiidhaaf dhiyaachuudhaaf hin ka'u jaamachaafni. Ayye. Ganaafi cubbuu kiyyaaf jecha fannifame erga inni nuuf fannifame booda naafati cubbuu kan qabnu jaana ati garuu cubbuu kiyyaaf hin awwaalama cubbuu kiyyaaf ittiin gaafatamaa jetta. Thank you so much. Okay, itti fufnee waan reefu ati jechaa turte san Yesuus Kiristoos kophaa isaa waa godhachuu ni danda'a bakka jette san dhufnee jira. Yesuuf itti dabalee ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u jaa dhugaadha moo soba? Waan jedheef qabaadhaaf dhugaaf soba addaan baasee deema. No laki waan jedheef waan fedheef waa jiru waan kana akka inni jee kana inni fudhatamu hin fudhattu. Okay, gaditti fixi dubbisi gadi. Amma sissi gabaabsaan jirutti fixa aga gadi. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u jaa ni fudhatta? Gadi fixi kaa handa. Dubbisi fixi. Nin fitaa ni fudhatta? Dubbisi fixi ija haga gadi haga lakkoofsa gadi. Aya nin dubbisa. Irra deebina. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akka dhageetti naan farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada isa ana ergee duukaan bu'a malee jaa. Akkas hunnu laalika. Yaada kiyya duukaa bu'uun fedhu isa yaada abbaa yaada na ergeeti. Amma inni abbaa waa ergeeruufi wanti Yesuus godhu hundu hin ta'ama. Yesuus gooftaadha gaafa dhufe firdii ka kennu isaa aangoo waaqummatti kenneera ameen jedhe ashir amma hojii deebi'aara bireekiin dhume. No bireekii ol deebuun hin jettu dhaggeeffadhu waan asirra beekin qajeela. Jiru makiinaa keessa jira garuu waa godhu. Okay, maaliif kijibuun safuudha sayiti waan siin jedhu. Ani amma kijibee yoom kijibere kuno deebiin like an dhugaa qaaqaara jechuun makiinaa keessa jira siin qalladee ka hojii garuu balbala namaa dhaabadheera. Balbaluma mana kiyyaa.